Tole akkan jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun dhaabbata leenjii footoograafii fi viidiyoogiraafii uumamsimishinii har'a mata duree gabaabaa seensa Footoshooppii yookiin Adobe Footoshooppii waliin ilaalla. Egaa barnoota keenya dura Adobe Phootoshooppiin maal inni jechuu dandeessu. Namoonni hedduun yeroo maqaa kana waaman dhageessu manneen suuraatti bakka diizaayiniiwwan motion graphics graphic design iddoowwan adda addaatti hojii kompiitaraa keessatti keessumayyuu sooftiweerii wajjin wal qabate Phootoshoopii hin dhageenya jechuudha. Egaa Phootoshooppiin software application application jiran keessaa isa tokko application kompiitaraa bakka gurguddaa lamatti qoodama system software fi application software dha jechuudha. Kanaaf system software jechuun kompiitara eenyummaa isaa keessaa yookiin sisteemota sirnoota keessa kompiitaraa kan to'atu yoo ta'u application software immoo irratti fe'amuudhaan tajaajiloota dabalataan kompiitara keenya irratti hojjennuuf kan fe'amu jechuudha. Kanaaf Phootoshooppiin Adobe family keessaa yookiin maatii Adobe keessaa tokko ta'ee footoo irratti hojjechuudhaaf kan nu gargaaru baay'inaan hojii diizaayiniiwwan adda addaa loogoo, suura akkasumas biizinesi kaardii, filaayersii qola kitaabaa hojjechuudhaaf sooftiweerii nu gargaaru jechuudha. Kanaaf har'a kan waliin ilaallu application software kan yookiin Phootoshoopii dha jechuudha. Phootoshooppiin bara baraan develop ta'aa deema C3, C4, C5, C6 Adobe Photoshop 2011, 2012, 2013, haga 24 irra jira jechuudha. Kanaaf gabaabinaan gara barnoota keenyaatti taasisnu interfeesiiwwan isaa sirriitti ilaaluudhaan keessumaayyuu beezikii bu'uura Phootoshoopii warra keessumaa advanced hin taaneef bu'uura Phootoshoopii akka barnoota jalqabaatti isin gargaaruuf san waliin ilaalla jechuudha. Egaa Phootoshooppiin taaskii barii yookiin kompiitara keenyarra PS jechuudhaan kaa'a PS jiru haala kanaan hin bannaa jechuudha. Erga sooftiweerii kana saaqnee haala kanaan nu banama jechuudha. Interfeesii yookiin bakka hojii isaa sirreeffanna. Bakki hojii jalqaba irratti nuti sirreeffannu kanvaasii ta'a jechuudha. Fuula amma ilaalaa jirtan kun fuula Phootoshooppiidha jechuudha. Naannoon kun maal jedhama? Tools panel jennaan paanaalii meeshaalee ittiin hojjennu kan keessaa argannudha. Selection toolii, rectangular mark toolii, polygonal mark toolii, brushii, stamp toolii, eraserii, type toolii, shapii wantoota adda addaa of keessaa qaba jechuudha. Isaan kana soota advanced gaafa taanu ilaalaa deemna. Amma fuulli gurraachi nu fuulduratti argamu kuni fuula hojii keenyaati. Kanaaf akaakuun waraqaa yookiin irratti waan hojjennu kanvaasii jedhama. Kanvaasii kana akkamitti create goona waan jedhu. Egaa erga saaqannee fuula kana argine file kan jedhu mata duree kanarraa hin argina. File name yookiin control N hin saaqna. Yeroo kana presetiin kun nu dhufa jechuudha. Jalqaba irratti name jedha. Bakka kana fakkeenyaaf guyyaa tokkoffaa jedhee barreeffachuu nan danda'a jechuudha. Maqaa piroojeektii yookiin presetii amma sirreeffannu. Ittaansuudhaan presetii custom jedhu yoo saaqnu customii keessa akaakuuwwan hojii adda addaatiif nuti hojjennu jira. Default Phootoshooppiin jira, USA paper, international paper, photo, web, mobile and device, film, video jedhee jira. Fakkeenyaaf default photo size yoo ta'e photo size hojjenna. USA paper yoo ta'e US paperiin bifa sizeewwan sadi qaba. Leeterii, leegaalii fi tabloid jedhee jira. Kunis saayiziiwwan yookiin safartuuwwan adda addaa of keessaa qaba jechuudha. Nuti fakkeenyaaf ani kanan barbaadu international paper jechuun waraqaawwan addunyaarra jiran akkasumas sadarkaa addunyaatti kan namoonni biyyoota hedduutti itti fayyadamanidha. Kanaaf saayizii A4 yoo jennu weerzii feetii hojjaa fi dalgee isaa nuu kaa'eera. Kana malees safartuuwwan adda addaa jira. Piiksilii, inchii, seentimeetirii, miilimeetirii, piikaasii, poointii, koloman jechuudhaan lakkooftuuwwan adda addaa of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf saayiziiwwan peeparii A4, A6, A3, B4, B5, B series fi C series of keessaa qaba. Kanaafuu A4 filanne jechuun waraqaa nuti beeknu A4 yoo dachee immoo A5 ta'a. A5 yoo dachee immoo A6 ta'a jechuudha.
Kanaaf A4, F6, A5, A3 kan jennu akaakuuwwan waraqaa nuti ittiin hojjennu irratti hundaa'a jechuudha. Kanaafuu ammaaf nuti maal filannaa? A4 tokko filannaa. Weerzii yookiin dalgee isaa jechuudha. Seentimeetirii dhanan kaawwadhaa. Seentimeetirii 8 jedha. Hojjaan isaa 29.7. Dalgeen isaa immoo seentimeetirii 21 jechuudha. Rizoolushiniidha. Ni gara biraa rizooluushinii jechuun sadarkaa qulqullinaa suura keenyaati. Number of pixels. Piksiliiwwan yookiin akkuma fakkeenyaaf namni gaabii dhawu yookiin baaqee dhawu naxalaa jechuudha. Kirriiwwan dagalee fi kirriiwwan gadee nu barbaachisa jechuudha. Bakkeewwan kirriiwwan kun itti wal qaxxaamuran piksilii jedhamu iskeeriyoonni kun. So iskiriinii tokko uumuudhaaf piksilootatu rizooluushinii nuu kenna. Yoo kirriiwwan kun baay'atan akkuma gaabii yabbatu, yoo haphatan immoo akkuma baaqee haphatu jechuudha. Yabbachuun kirriiwwanii yookiin baay'achuun kirriiwwanii gaabii yabbatee furdatee akka waan dabarsine yookiin qorra dhoowwutti nu tajaajila. Piksiloonni heddummachuun ammoo rizooluushinii qulqulluu fi suura gaarii, viidiyoo gaarii akka nu argannu godhu. So waan maxxansinu yookiin mana maxxansaatiif qopheessinu rizooluushinii 300 kalar moodii isaa immoo CMYK goona. CMYK jechuun cyan, magenta, yellow, black jechuudha. Halluuwwan yookiin qalama maashinni maxxansaa nyaatu jechuudha. CMYK kan jennu cyan, magenta, yellow, black jennaani isaan kana fudhata waan ta'eef rizooluushinii 300 fi kan maxxansaa CMYK ta'a. Yoo iskiriiniidhaaf hojjenna ta'e fakkeenyaaf feesbuukiidhaaf, yuutuubiidhaaf, televezyiiniidhaaf wantoota akkasiitiif hojjenna yoo ta'e rizooluushinii keenya 72 jennaan jechuudha. Kalar moodii ammoo RGB'dhaan hojjenna. So 72 fi RGB waliin deemu CMYK fi DB3 waliin deema jechuudha. Hin maxxansina just for print yoo ta'e rizooluushinii 300 kalar moodiin kee CMYK ta'a. Lakki maxxansinu online purpose-dhaaf fayyadamna yoo jenne ammoo RGB red, green, blue primary colors kan jennu isaan sun immoo secondary colors CMYK secondary colors halluuwwan sadarkaa lammaffaa kan jennu halluu sadarkaa tokkoffaarraa warra uumamanidha. So RGB red, green, blue kan jennu halluuwwan iskiriiniidhaaf itti fayyadamnu yookiin halluuwwan sadan kanatu yoo xiqqaate halluuwwan miliyoona 16 ol uumuu danda'a jechuudha. CMYKnis halluuwwan miliyoona 16.7 walitti makamuudhaan kan uumuu danda'an jechuudha. Kanaaf nuti RGB 72 yookiin immoo rizooluushinii 300 jennee parpasii ammaanii fayyadamuuf RGB 300 walii waraqaan ammaanii maxxansuudhaaf hin jira yoo ta'e red, green, blue yookiin CMYK'dhaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf A4 tokko yookiin international paper keessa A4 tokko fuulli kun akkasiin nu dhufa. Seetingii keenyas haala kanaan mijeeffanna jechuudha. Waraqaan keenya dhaabbiidhaan jira. Naanneessuu yoo barbaanne image rotation jennaani. Image rotation 90 degree clockwise direction haala kanaan jijjiirre preseetiiwwan yookiin fuula jalqaba haala kanaan qopheeffannaa jechuudha. Barnoota keenya lammaffaa keessatti ammoo hojii jalqaba yookiin selection tool irraa kaasnee tuuliiwwan jiran hundumaa wal baraa deemnaa. Tuutoriin keenya jalqaba preseetii akkamitti hojjennu akkamittis qindeessina waan waliin ilaalle mata duree biraatiin wal argina. Agasittuu fayyaa ta'a.